Para duraan dursee baga rabbii sadarkaa kanaan si ga'een jedha. Waggaa 45 dhiphoodhaan hidhamee kan inni irraa bahe. Ana caalaa immoo kan hidhame Mulugeetaan jiru as keessa. Dhiphoodha jedhamneeti. Isinis dhiphoodha jettanii hidhamtanii jirtu. Har'as dhiphoodha jedhamee meeqatu hidhamee jira. Kana falli isaa maali? Biyyi utuu hin lolin biyyi bilisa bahee jira. Lola malee biyya lafaa keessa. Tarii biyya Mandeellaa yoo ta'e kan isaanii xinnoo garaagarummaa qaba. Kanaaf biyya kamii lola malee kan bilisa bahee jira. Kana kan inni gaafachuu barbaade. Kan biraa immoo namoota gaafa isin hidhamtan gara 300 oliitu hidhama. Gaafa weellisaan keenya Hacaaluun gaafa beektu kooti inni sirru. Sana amma yootitti ilaallu isaan kana waa'ee isaanii namni yaadatee hin jiru. Maal qabdu karoora warra kanaatiif warra miidhame kanaaf gumaa isaanii baasuudhaaf maaltu jira? Lammata agartanitti har'a isinumatti humna kan godhe waboodha. Saba Oromoo akka inni waboo tokkomsee hunda keenya akka garbummaa jalaa nu baasuuf kaayyoo qabdu kanaaf. Yoo tokko na taane malee garbummaa keessaan baanu garbummaan numatti ta'a. Kan immoo saamamaa jirru kan saamamaa jirru qabeenya keenyaafi. Qabeenya keenyaatu nurratti deebisee Shimallis Faaniyyuu kunoo dhaqanii Amaaraa Kililiidhaan miliyoonii kennu baaleen agabuudhaan dhumaa jira. Qabeenyuma keenyaatu nu lolaa isa kana yoo bilisa dhabaale malee. Bilisa dhabaale malee.